Nagaan nagaa caaluu nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu saba waaqayyoo waldaa Yesuus hundaa danda'a jedhu jalatti kan argamtan jaalatamtoota fagoof dhiyoo keessaa ala kan jirtan tajaajiltoonni biyya keessaa gaggeessitoonni biyya ambaa amantoonni dirree kanarras turtan bakka garaa garaarraa dirree kanarratti kan affeeramtan bakka hundumaa walitti kan qabamtan fuula waaqayyoo duratti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Attam jirtu nagumaa. Ano obboleessi keessan nagaa kooti, ano obboleessa keessan lallabaa wangeelaa tarrafee akkasuma tafariis naan jedhu namoonni nagaan isiniif haa baay'atu. Kaleessa guyyaa gaarii yeroo gaarii qabna turree waaqayyos hojii isaa hojjeteera. Namoonni baay'een akka ittiin gargaaramtan akka ittiin fayyitan abdii guddaan qaba. Warra hordofan, warra waaqeffannaa duukaa jiran, warra afurri isaanii waaqayyo duukaa jiru harki waaqayyo diriireera. Warri kaan immoo callumattanii kan irra teessan immoo adaraa waaqayyoonis namas hin komatinaa. Arras waaqayyo hojii isaa hojjeta. Mee har'aa sagalee waaqayyo isiniif hireetan hin kadhannaa. Waaqayyo xaxaa kutaa gaaffii deebisa. Mallattoo gaaffiitti deebii godha. Waaqayyo rakkina adda addaa hin calaasa. Dhibeen adda addaa hin kufa. Irra jetta malee sirra hojjetu. Waaqayyo boquu kee ol qaba. Lafati kuftee harka qabeessi kaasa. Kanaaf mee faarfannaa kana isin affeereen itti huba itti eebbifama. Hallelujah. Ilaa namni waaqayyoo namni qalbii jijjiirrattee fuula waaqa dura deddeebitu amma furgaasaan du'aa, furgaasaan rakkinaa, furgaasaan dhibee, furgaasaan wanta adda addaa qadaa adda addaa sirraa citaa. Waaqayyo gooftaan maccaalu gidduu jira waan ta'eef inni furgaasaa namarraa kutu. Ilaa kan gaadamtu, kan rakkattu, kan dhiphattu, kan goolamtu, kan hafuurri kee nagaaf tasgabbii dhabe amma waaqayyo waan ajaa'iba sii godha. Mee kadhadhu na duukaa amaniitii kadhadhu. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhe yoo amante ulfina waaqayyo akka argitu sitti hin himneerete. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 11 irratti dhagaa dubbisaa. Guutummaa isaatti hin argattu. Iloo Ali'aazaar du'aa ka'e. Maariyaam Maartaan fuula gooftaa dura dhaqanii utuu kaleessa ta'e, utuu dheengadda ta'e, utuu hin utuu dhuftee ta'e silaa induu ture obboleessi keenya tuusaan jedhanii waan ajaa'iba tokkotti. Yoo amante ammumayyuu isa darbe dhiisi. Amma yeroo natti itti fayyidu, amma yeroo itti gargaaramtu, amma yeroo itti nagaa argattu, amma deebisi yaada kee sabassabu hin kadhanna waaqayyo. Haleluuyaa. Galanniif ulfinni oqubaan siif haa ta'u yaa waaqayyo abbaa. Waaqa Abrahaam, Waaqa Isiyaaq, Waaqa hundumaa dandeessu, Waaqa kaleessas dheengaddas turtii har'as jirtu, fuula durattis jiraattu ati waaqayyoodha. Kaleessa boolla du'aa keessaa nu baaftee dukkana keessaa harkiftee jaalala bara baraatiin fagoo irraa nu waamte. Si galateeffanna waa'ee waamicha kee, waa'ee gargaarsa kee. Ammayyuu nu faana jirtaati nu biraa namne. Maqaa ilma kee, maqaa gooftaa keenya, maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Kaleessa nu duukaa taatee irra nu gattu ati.
maqaa Yesuusiin harki kee adirin namoonni rakkina qorumsa keessa jiran habaan dhibeen adda addaati gudunfaa waanjoo adda addaa maqaa Yesuusiin hamu cucaatu hiiloo baaraadhaa lafaa kiraadhaa lafaa seentilee jini binimiyaa laammallee buleettiin tokko dhukkuba hamaan kan sirra jiru kan dhukkubsattu milikkita dhukkuba keetiin an dubbadha tokko gaafa sitti ka'u gaafa si ta'u coggaarraa kee kana keessaa ka'a coggaarraa dhatta gurra si waraana waan inni sin goone tokko illee jiru dhandha kee keessa adeemee si nyaata kanarraan kan ka'e yeroo inni sitti ka'u nagaan qabu mee amma bishaan qaban dhiiga Yesuus an godha bishaanicha ammuma irraanfatta sa yeroo dheeraadhaaf akkatti si unkure sa nagaa keenyaadha amma waaqa usirraa tasgabbeessa sammuun keessa nagaa miti yeroo achi sitti ka'u lafa jirtu of hin beektu boolaarraa lafaa kirraa odoonni afura adalaa afura bineensaa yeroo inni mataa achi ol galfatu namni kun nagaa dhabdi afura adalaati afura bineensaati afura bineensa irratti hojjetame afura adurreetti irratti hojjetame በድመት ላይ የተሰራ መንፈስ እቺን የሚያውክ ኢላላላ ሆምና ኢገ ኢየሱስ ኢላ ቢሻን ቀበዱ ሆምና ኢግቻተ ሮሳ ዲያፉረት ባፈዱ አም አፉርኩን ለፈዳ ስራ ቶክ ለም ሳዲ ኢገ ኢየሱስ ጀሪ ዱጎ ፍረት አንገላሲ ባይበቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናዝሬትን ሲአቦማ ሁርጉ ፊ ደቅ ሲሲ ኢሌ ለማኒ ደቅ ያሲራሱ afur adalatat afur bineensaatat afur adurree irratti hojii kan hojjetamte yeroo isheen achi ol gara manaatti seentu kan itti kaatu kan hojjetu lafaaf waaqa kan wallaalchiftu barigeessaa qaa Yesuus Kiristoos nama naazire urguu fi beekama urguu fi dafqisiisi illee lamaniin dafqayaasiiti room'isiisi keessaa sukki tokko lama Yesuus ilaala si oqqisiisa ta'e waan inni si godhu ammallee hin beektu takka si urgufee si olachiisee sirraa caama akka bukka maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa Yesuus ila jarrati bira teessu wanta adda addaatiin hojjetu adurree irratti hojjechiisu birrii irratti hojjechiisu wantoota xixiqqoo saanduqa yookiis waan akka meeshaalee keessa galan hojjechiisanii mana keessa kaa'u kanarraan kan ka'e nagaan qabdu ati waaqayyo akkas jedhe hojii isaanii harkatti diigiya hamminni jireenya kee jeequ afura kee jeequ nagaa kee jeequ har'aa jalqabee hojii ala ta'eera humna dhiiga Yesuusiin irratti dubbadhnaa jedha afurri waaqayyo laarra jala baagraa laarra labaa ruudii diriibii seenderee deemee mi'a ilaa milikkitaaf obboleettiin kun daa'ima qabda nama biraadhaati daa'ima qabda yeroo sitti ka'u ati biyya iddoo jirtu dhiiftee daa'ima kee bira dhaqxa yaada bakka achas deebiteen boossa ispiriitiidha kunis yookiis humna hamaadha jireenya kee fuudhee deema achi hojiis maalis waan hojjetu hundumaa hirgif gootee yaada keessa galta boy maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri nama fuutee deemta afur sobdee jaalalaa fakkeessite yaaduu dhalaa fakkeessite nama kana irratti hojjettu hin boossallee yeroo tokko ofirraa ifadhu humna hafuura hamaa yaada kee akka hojiin hojjenne sirratti hojii kan hojjetu sirratti kan fuudhees yaada kee fuudhee deemu namummaa kee kan olii gadi dha'u hafuurri nama harcaasu boy maqaa Yesuus Kiristoos nama naazreetiin abboomeera ilaa akkasumallee obboleettiin waa'ee namaa yaadattee boossu mimmaan kee dhangalaaftu lakku mimmaan lakkuu dhangalaaftu waa'ee namaa yeroo siin jedhu waa'ee ofii keetii miti waa'ee namaa boossu calfedhee sobeetu abaluyyee kee akkasi jalaa ta'e siin jedha mimmaan lakkuu buufta ankeellee ispiriitiidha hafuuradha laarraa jaalaa baakraa laara labaas namni sun lubbuudhaan jira garuu yaadattee mimmaan lakkuu buufta callumattee spirit በጌታ በኢየሱስ ውደቅ harka keessan buukee irra kaayi baay'ee
maqaa Yesuus Kiristoosiin